Dhaabbati Elele Pastoralist Girls Empowerment Organization jedhamu haa dubartoota horsee bula Booranaatiin yayyabame kalee magaalaa Finfinneetti eebbifamu gurrisan buufne ture. Amma ammoo bal'innaaf waan dhaabbati kun kaa'effate gurrisan buufne. Annami qoommitan coccooke gurraan isan ga'u Dooyyoo Abduu Dabbasichaati. Kaameraan Saadam Huseen Godaanaati akka xumur qoommiteennatti itti dhiyaadhaa nu waliin turaasaniin jenna. Elele na wayi Dabu amnu dawi Elemtu na wayi Dabu gadi dawi Itti keeyyachaan maqaa isaatu Elelle. Elelle maqaa ulfinna habooranii nadheenii yaam. Tana maleellee dubartiin yookaan elelleen booran biratti ulfinni guddaa qabdi. Jireemman keessaati kaasi akti ka'obaa ulfinni ilmee dhaltee guddisuu dabri goroo gadoomaatu elelle malee akkin obbaane nam cufaayyuu waan darree qabaatii miti. Duub dhaabbate elellee kun dhaabbat siyaasarra fagoo jiru yoo ta'u bar faranjii 2024 keessa ilmaan horsee bula Booranaa tabaratanii yayyaban. Kaayoon isaa aawwaniif dubartoota hayima ijaaru mirgi isaanii kabachiisu carra barnootaatii fi dandeettii hojii argamsiisu. Dhaabbati kun barnoota laf keessaa galafala leenjii dandeettii qarqaarsosteelii mariiwwan hawaasaaf tajaajila teknooloojii irratti hojjechuun dubartootteen bor isaaniitiif hafurfeessu. Naannoo horsiise bulaa namoonni hedduun sarariyyummaa gadi jiraatanitti shamarranii fi dubartoonni sochii adda addaa irratti hirmaannaan isaanii jabdu duub jira. Qorannoowwan naannoo horsiise bulaa qoratan harki caalaan akka agarsiisutti dubartoonni horsiise bulaa ta'an mirga barnoota argachuu, oomish murtee kennuu, hirmaannaa siyaasaa daangeffama akkasumas rakkoo fayyaa jeequmsa hornii irratti hundaa'e heerumni yeroo malee jeequmsa maatii ijoolleen baay'achuu walqunnamtii saala gaa'ee laandur akka isaanii hirkattummaan dhufan dinagdee ta'e barnoota isaanii gargar kutanii fi hadhibiillee lafa horsee bulaa tanatti jabdu mul'ata. Gam dhibiin qorannoon akka mul'isutti ijoolleen tun yooman barumsa sadarkaa lammaffaa galanii warri horsee bulaa ilmaanuu fi kopha diraggalchuun itti ulfaata. Ijoolleen gar katamaa galanii baratanii man kireeffatanii keessa waan jiraataniif waan hedduutti isaan barbaachisa. Waya daaraa, maallaqa, nyaata dhugaatii waan kan cuf duuba maatiin horsee bulaa horii qeencaatiin bultu guutuuf hin dandeessu. Dabalataan shamarran dargaggoota man kiraa magaalaa keessa jiraatanii to'annoo maatii irra walab ta'uun amaluuf balleessan. Waan akka qorisamuu nama doochuu fayyadamuu dhugaatii alkoolii gaa'el hin barbaachifne rakkoo hawaasummaa dhibii keessatti saaxilaman waan daataatii miti. Amaloota kan ittisuu fi yaadi ijoo keessa tokko man kitaabaaf hooggansa algaariin qindaa'e dabalatee hospitaal boordiing keessatti bakka barbaachisummaa guutuu qabu keessa qabaachuu ture. Sagantaawwan kun barattoota rakkin nama isaan mudatu qolachuuf filannoo akka mal dubbisuu, gareen qo'achuu, taphachuu fi hadhibiillee kanneen hedduun in eeraman. Haal kanaan rakkoon hundee gad fagoo qabu kanaaf shamarran horsee bulaa walitti dhufanii dhaabbata Elele Pastoralist Girls Empowerment Organization kana dongoran. Guyyaa dhahana Elele Pastoralist Girls Empowerment Organization maqaa dubartoota horsiisee bulaatiin ijaaramte kan yoo eebbisu kaayoon isaa naannoo horsiisee bulaa keessatti rakkoo dubartoota horsiisee bulaa Pastoralist Girls rakkoowwan adda addaa kan isaan quunnaman furmaata duraa irratti hojjechuuf dubartoota geessuu barnoota fageenya irrattii fi moobaayil iskuul irratti hojjechuuf rakkoowwan addi baafaman keessa haadhafaman uummataa, haadhafaman hawaasaa, hojimaataa fi itti gaafatamummaa fageenya mana barumsaatii fi qabeenya deeggarsa maatii fuudhaa heerumaa ijoollummaa irratti hojjechuun barbaachisaa waan taateef bu'uura kanaan organizaashiniin Elele Pastoralist Girls barnoota dubartoota misooma naannoo horsiisee bulaa keessatti bifa hundaan deeggaruuf labsii waldaalee hundeessuuf baay'ee irratti hundaa'uudhaan hundeeffamee qaama seerummaa argatee jira. Duub dhaabbati kun dubartoota humneessuu fi nagaa ijaaruu irratti hojjeta. Addunyaa haqaaf nam cufammate ha dubartoonni mirguu fi murteeffatan. Dubartootaaf shamarran barnoota dandeettii carra dinagdee fi abukaatummaa humneessuu qabeenyi guutumatti akka argatan akka dubartilleen abbaa qabeenya taatu gochuu fi dubartoota jajjabeessuu irratti hojjeta. Duub walumatti deebisi dhaabbati Elele kunini rakkina gam dubartiitiin jira kanaan horsee bulaatii mul'ata kana balleessuuf dubartii teenna akka isiin addunyaa keessatti dorgomtu taate ammumaan kurfeessee qopheessuuf dubartoota jajjabeessuu dubartoota harka qalleeyyii barsiisee sadarkaa gugurdaan ga'uu fi karoorfate yoo ta'u dhaabbati kunini ijoolluma horsee bulaa nam xiqqa tokkoon hundeeffame.
namni xiqqaan hundeeffamu malee yaadi isaa immoo karoor guddoo fagoo jiru. Ijoollee teenta dhaabbata kan dongoraniin jabaadhaan dhaamseen uummati keen yaadaaf humnallee taatu akka ijoollee teentan bir dhaabattanii akka dubartiin teennin addunyaa irrallee dorgomtu taatu godhuuf akka isan bir dhaabattanii garanumaan isanit dhaamanna. Wanni guddoon nam mul'atu asittan argaa jiru yaada. Yaadi sun kaa namaati. Nami walitti dabalamee yaada fidee yaada suniin gurmaa'ee elellee asitti uumee instituushinii guddoo abdii namatti ol tokko asitti argine jechuudha. Waan xiqqoo tokko miti yaadi namaa gurmaa'ee dhalatee guddachuuf carraa barbaadachuu waan xiqqoo tokko miti. Kanaaf isanillee waan guddoo hojjettanii bagaa milkooftanii sadarkaa kan geettanii yaadanii akkasuma. Kaan dubbiin wanni guddaan dubbiin elellee milkaa'u miseensa elellee harka jiradhee yaada. Kan jechuun warri biraan kontribuushinii aanuu fi miseensuma warri nagalmeessee gadda malee qaamuma warraa jedheef yaada. Warri miseensi hin ta'inillee warra waliin jiru nuu miseensummaa warri hin ta'inillee kontribuushinii hedduu qabaachuu danda'ee yaada. Ammoo wanni guddaa harka abbaa jirti. Abbaan sanii warra illee hundeessee yaada kan hundeessanii namni san dhaga'ee armaan geettanii karaa dheeraa deemuu qabdan. Wanni ayyaadu garuu hin deemtan jedhee amantaa qaba. Nami nyaatallee nyaata hin uffataa hin deemu malee nami abdiin jiraata. Fuula tokko ga'uuf abdii qabdanii alleen akkasuma abdii sanirra qabu. Wanti abdii qabuuf waan baay'ee jira. Ammoo dubbii fuula tokkoon hin geettan jedhee yaada. Wanni isa fuula tokkoon ga'uu dandeettanii fedhee yaadu keessaa waan muraasa tokko kaasuuf tokko guddoo obsa qabaadha. Yoo namni yaamtan isantti hin dhufinillee hin aarina galateeffadha. Yoo wanni sanarra karoorfachuuf yaaddanii milkaa'inillee hoomaattu hin darina ittum dabra bulaatti haa inuu milkoofti. Gara ballachuun obsuuni milkaa'inaaf ka'umsi guddaadha. Kanaafi kan irratti amantaa guddaa sanirra qaba. Lammeessoo biyyoota Afrikaa hawwanni guddoo rakkisaa jira aanna. Hagammaatti dubartooti baay'ee aanna keessatti hirmaachaa jirtu durra na guutaa jirtu. Kanaaf kan dhaabdanii gaaf carraa argattanii uummata keenya hojjechuu jalqabdanillee aanni irraa qulqulluu taatanii hojjettan jedhee abdii sanirra qaba. Wanni anni keessa hin jirre immoo dhaabbati tokko eegee anni keessa hin galin guddachuun isaa hojjannaan gaaf hin qabu. Kanaaf kan irratti cimtanii hojjechuun barbaachisaadha. Dhuguma dhugaa shubbaan jedhe jijjiiram tokko keessatti jalqabumattuu namum tokkotti yaada fida. Namum tokkotti yaada dhukkisiisa. Yaadi sun deebi'ee jiruu jireenyaa fi dhalootaaf ta'a. Namni kamuu yaadis keen jiru tokko baatu dadhabee walumaan dabri jira. Tokko baasee immoo biyyaaf bu'ii dabarse jira. Kanaaf yaadi qabdan dabboonfaallee itti dadhabdanii yeroo qabne keessatti waan akkanaa mayin hojjan jettanii itti dadhabdanii waan kana jalqabuu keessaniif guddoo galatoomaa ulfaadhaa yaada guddaa. Milkaa'inni waan kanaa isa qofa hin jiru. Namni yaada jalqaba ta'uu danda'a. Nadijiyoonni teentaa as jiranii fi maqaan duraan yaamamellee cufti warri jalqabe hedduun hin jirfataa. Walumaan dabarsa jajjabeessa walirraa fuudhaa deemti wanni guddaa duuba uumuu danda'u sun. Kanaaf waan guddoo yaaddanii waan guddoo hojjettanii waaqni isa milkeessinna waaqni nu milkeessinni jedha. Duuba wanni isan akka wal duree qabattan waan dubartoota kennaa irratti hojjechuu very sensitive title ilmi dubartii
akkuma addunyaatti ammallee ishuu sensitive akka keenyatti ammoo tacuuf caala maaliif akka keessa jirree jechuudha keessattuu pastoraalistii nu akka itti barannee gaashubbaan kaasee jira seenaa keessa dabar kaasee jira arri waan gaafas ilaala namoota baldaa dubbata fakkaatu dubra gaggeettu muratan callaa heechiiftu taalatti hafti yaaluma baanee naman barumsa jirti yaaluma baanee arna muummee qabde akka hojjira. Tun immoo waan gaafas iyyuu walitti ilaalle malee waan guyyaa har'a sila komuniitii kamuu keessatti ta'uu qabu wal faana yoo ilaalu akkuma isan jettan guddootti nu hafe jechuudha. Wanni reefu seenaa akkamitti itti dhufnee barnootiin akkamitti dhufu jedhan sun isteephedduu kee deemee keessattuu akka ashukkaan waan nyaataa wal qabsiisee dubartii barnootii dubraa fooyya'uu horan keessa jalqabu sagantaa nyaataa sanirra dhufa. Sagantaa suniin dura karaa adda addaa Taayilee Sillaasee jalqabee hayibuudha kadhamii libbanaati akkasitti ilmaan isaa fidee tokko lama ja'a yaa'u gaafi jalqabatti pastoraalistiin akkamiin baratti akkamiin jijjiiruu dandeenyaa amalii jireenyi isaa hin godaana maal goon jedhanii moobaayil iskuuliin piroojekt jedhanii bara 88 yaadi tokko uumame wanni sun deeggarsa UNICEF warra yaane warra waliin godaan kun agarsiisu takaan takkee ilman barumsa galillee waliin godaanaa keessaa yaa'a manii barreessummaa fula tokko dhaabbatee jira akkama walumaa jedhuun amala jireenya uummata waliin wanni gochamtuudha. Warri gaafas barsiisota moobaayil iskuuliin jedhanii Robert Itiyaayet gaafa reebbifamnuudhannee achitti fillee leenji torbaan lama duubatti abdisilee jilliibee hariiroo kan fa'a. Warri gaafas barsiisota barnoota godaantotaatiin jalqabu jechuudha. Haa ta'u piroojektii sun baay'ee deemuu hin dandeenye deeggarsa piroojektii akkuma cabeetti hin taane boon immoo akkam wayyaa gaafa jedhan maaltu dhufe sagantaa nyaataa jedhu suntu dhufe. World Food Program. Manneen barnootaatti nyaatii jalqabe nami kabajuu itti galullee ka warri fidullee na ta'u nyaatii waan jiruuf ilmaan hiyyeessa dhiyamu horii guyyaa urri nyaattee iyyuu achitti tooltee tullee warraa gargaarsa jedhu namni mattamaarii gala. Warri galsullee harki caalaan dhiiruu ta'e. Innaa gaafas gaafa piroojektiin sun jalqabdee waggaa tokko waggaa lama deemte gaafa laalamu dubartii ammallee xiqqoo hin jirtu. Kanaaf kaatiri daaktarii gaafasi dubartii waan maqaa yaadadhu malee barnooti maalta fooyya'ee hirmaannaa namsi kayyaa kan geenne irraa armaan baanee jirra gaafa jennu dubartii hagam gaafna dubartii hin jirtu yoo kaan tokko mala. Kanaaf tun maal ta'uu maltu waan jedhamu mali dhibiin dhahabu bakka jedhan irra bari'atamee gaafasi Girls Initiative Project ka jedhu World Food Programmiin maal godhee dubartoota man tamaarii galtee guyyaa 16 ji'a guyyaa 22 jiru guyyaa 16 attendi goot more than 80% zayitii galoonii tokko akka fudhattu. Soodde taate jechuun wanni sun. Guyyaa yoo dhiirti haftellee yoo dhiirti haftellee dubartiin haftu. Wanni sun soodde taate dubartii akkasii tamaarii galtee har'a dubartii fuula hedduu garba. Tabaaddiyaa katamaa hin jenne tabaaddiyaa cufti saba piroojektii suniitiin waan dhufu jechuudha. Tunduuba akka jiru jireenya. Har'a immoo rakkoo reefu dabboonfaan tarreessatan keessa baanu hin baane hin baane. Ani intibaatii keeriyaan isa dhiyeessitan waan qabatama waan laf jira waan irratti hojjetamu qabu irratti hojjetamuu danda'u waan biyyaallee jijjiira. Awwaan tokko tokko yoo laalu booraniya duubatti deebi'u adda jedhu hin jirtu. Turi booran keessatti irli maareejii guddoo hin jirtu. Booranii amma yoo dhageenye ijoollee ganna 15 fuudha. Ganna 16 hin geettu. Dubartii ganna 17 ganna 18 lajaarte kan hin fuudhan. Daa'imni ganna 15 isiinuu daa'ima akkam daa'ima guddistu. Wanni hunduu yoo booran keessa hin jirretti. Duubaan kan cuuf jijjiiruuf barnooti hojii isa hojjetamtanii keessa barnooti waan qajettan sun waan sirrii waan dhugaalle.
برنوت الرد جمسنا يوجد نبي البنات وفي فجره فتافة وفي فجره وان ساتو فياته الرد جتني جيرا بدر تنافي وني كان الرد جتشو الدنيا ملك تنسون وان تقبو وان لكيله توني واني بروجكتي تسا أكيد بوشاريله بندو عندنا سايا jadi kaba hata utimbo wani bocho uniti warakati always smart ekam project always smart hata ummo jiru la kumijen warwan kan boje tini arya hamu keses of jiru umi dan jufur jira halat tafelle jira kumijedam walin jira tu kamna walin sejo kamna ammo kisi amma yo nabi jal kapsis argan Kakeknya tak bumi wa mewajib jadi kau bahasa nak kujur tadi kau sembahyang nam dia sultan dia tu gaya tu pan dan dia tu wa mulla kala firrat jadi tenam versi sultan dia tu atau uti mereka yang agrokshi wan dansa Jerman agrokshi wan dansa ya dansa ada polisi NGO lengudo dansa lokal NGO because international NGO ada kau bafi implementari entah local NGO to walin dia local NGO sudimmo hujire galte bullachu dandaw kabt kana farraka Jerman agrokshi kun fati jalka birrat walin ya da kana nu yese walin jirra walin kana himmul lisna jaju sari bayan ya galato ba da man kana na galate fadda yo arti jalka walin jalka yo do birjiran uji smart to jatte jennan elelle ufi tawdan rakko gudda dukam ayuka nama adu borale gapune kase fandi rezille bod dansa garu kutura ko jirt jaf maaf fu jafi gafin tinnet birimu be kam dubbat besen galt besenuni yesa khubla khumsa di khum shabab challa bet nagade tanta miliona gamge bulchoti tanta miliona tokolle ni kafal Budana Tunisi ida sada abu flenga tu ware dudupan nuni yesa jufti wan ken dillakhni warri bulcho tenta miliona gam khedna tokollen besa sudimba ande so kijif wal tajirat nusobani de ma yufa abdu kutacho mon kamnu nam shaddam hesa shannam de garu dandaha sulleyota dassa wajir ka hata tutnok mi sesat warri bibille hajennu warri molo kale ni jiwa ta ukhennalle ka ilbanatani ufi de gasargatan harana ma akhihu le wanto harana ma akhihu medri kita kanati ere akala ratto jata iddotan proposali ga janen wali yimsu kana wali akhihu le wangudda o kabani bartuma wal gagaru le biro wal gagaru le wanguddo yo kana wal birdaban elelle commitmenti nam isi ge sujira tekinna وانت كاركتي وانت انسا وجدتي غرسيستي جنان لأنه ونكاري في جرتو سيناني رسول الرفا النور رفاتو لين قبضاني I hope كتنو كيسالي كاومسي كيسالي كاكاسي دينيتي جواد دا واقين برغارين دا ولين جرائيات بجرد dhugaati dubartiini akkuma addunyaatti huyyuu isa dabaan tajide akka fakkeenya naannoo teenya sunillee qabsiisee bulaallee ta'uun taane akkuma warra amma yaa'u dandeenyee Fireenjii akka Yurooppii akka Ameerikaa faalleetti dubartiin caarraan isii still ammallee rakkoo jira jechuudha. Wanni Ameerikaan dubartoota lamaan mirga dhaabatiin filinii fi warsuniitti wole suniitti laaftuni haga amma warri sulle yo Fireenjillee taati still perceptioni warra yaadi warra jijjiiramne jechuudha. Dubartiin hagam dur deemuu dandeetti Fireenjiin warra hundu fagoo jirraa jennu kunini hin fudhanne jechuudha. Sadarkaan am challenge dubartoota jirtu achuliitu nu laallata jechuudha. Ammoo yoo mana gaddeebanii jedhanii dhuguma rakkoo adda addaa bal'oo qabaachuu dandeetti. Adok biyyattiin ta'uun yoo naannoo teenya taa'umsiise bulaata boorana suniitti deebine laalle jennu namni namtuuf duru kan warra tokko abbaa warra tokko maatii tokko namni duraa kaisi adama ammoo namni nam kan qufaa
eegera fuulleen isi mataa ana oltu ujisin hojjechuutti jira ujiin sun ammoo dhiqooni hak heera challenge ammoo dubartoota gam heernaa yoo ilaalan jedhani wanni aadaa walti janilleen aadaa booranaati walti janilleen jiraachuu fan dandeetti wani perception fakkeenya namaa yookaan karaa ilmi laaftu jedhanii ammoo laaftummaa sun yoo garee nabi garii qalbii fudhannee illee faan hin jirti waan bal'oo jechuudha challengeen dubartoota keessumaatti gara naannoo keenya sun amma challengeen guddaan kan wakkeen jiyootti arguu jirru Adam Borana laafuu jirti. Adam Borana durii dubra akka malee nafaas yookaan kabaja kennitiif. Wanni sun baduu jirti. Aadaa laaftaan keessatti keessumaatti ammallee rakkoon tun namni isin itti jirtu dubartii jechuudha. Nu mooyyalee dhumu. Qabala yookaan gandaa galama waan aadaa Boorana keessa hin jirre abbaa warra kaaniituu fi qaaluu yagar sabab qabdi. Sababii kun ammoo yoo qorataniidhaan bal'aa jechuudha. Abbaa warraa sulleen jibbee faniitii sun hin gorraane wayitti root cause wayii jira wayitti is dhibe jechuudha. Yoo salaaltan ammallee naannoo ta'e suni wanni akka malee deemuu jira waan amma ijoolleen tuuta kan drug misuse gam suni fini namaatiyyuu dhuguma hojja laalaniidhaan dhuguma walitti dubbachuu malee aara maanta nama guddaa amma achi deemuu jiru sun aara guddaa fayyadanii gara mooyyale suniitti beeni waan suniin fidamuu jira ekonomikaallee waan suniin taa'ee bultii barbaada jechuudha. Wanni ammoo armadee masuun isiin amma lafa qaranaa gara olii kana deemuu jirti isiin dargaggoo ta'e qayyim ta'e yoo dubri taate yoo dhiir taate hagam irraatti ammoo wanni sun impact qabdillee yoo silaa yaadatanii dansa jechuudha. Siifaanii eegi gan kuma lamaatiif shan mooyyalirraa dhaabatti gan kuma lamaatiif 10 geennaan ta'uti. Gaafa ammoo cufan birrii kun tokko account keessa qabdi jechuudha. Managementiin gaafa si balleessite saamte warri sun haga amma namni hedduun hin jira ijoolleen namni mooyyalii irra dhufu beekuu hin danda'a maqaa hamaa duub deemaa jechuudha. Guyyaa tokko ammoo jaarsi tokko fuul keenya dhufe hoteelli kokkeetti jedhani dura wal garree jennaan araftii shuruu jedhani waan inni nu jedhee jira maan jedhe. Biro ya juftani ya jum ya ufdat abdani la ufdat am nami duban ko borani duban ko bisan ta kabe warri sifa nyaate balle khasuni waate makasuni sani didinna jechi suna gamma qalbe kesan mbane no war furati war ammo gafas qara chinjirre maka warra hamande mo ma jira transparency barbada amma abu karef wane tu jede Borana Pastoralist Association ni dhaabate challenge adda addaatini tulleen dhaabate abraasan akkasuma indeemte sadeessune inni itti abuka jaatan yalii jaafilleen still challenge qabdi jechuudha. Maqaa ammoo nam sun ilaaladu darajiiti dhuguma abbaan maqaa jaalatu baafachuu hin danda'a ammoo maqaa jaatan yaliitiin taphachuu yaaluu malee hin malle. Yohan fakkeenya madda amma for corruption yohan kabeessa barbaadu maqaan sun ta'uu yaayyuu malee hin malle. Transparency waan akka malee silaaftuu warri doonaa kaama armaachi girisa walaas uftanilleen waan hedduu transparency beessa xiqqoo tokkoon isa laaluu hin danda'ani already proposal waliin barreessuuleetiin jirra beessa xiqqoo sun irratti namni laale wasii daraa jechuudha. Fiidoomi dhibiin hin jiru. Hakam dandeenyamoo networking israa'elee hin tolchina waan dandeenyu sanbira jinan isaaniin gargaara. Yaarsa kan eegi diirama waan dubra taa'ee haasa'u jiru. Hawar sadeen keessa alaka guyyoota guyyee hayyee jaarso ifooye jirmoo diidati. Warri sun yoo warri commitment fakkeenya namni tokko haloon qabu
School inni ijoollee ijaaree ijoolleen achitti barattu jedhe wanni sun waan talagalchaati waan genereeshinii dabra jechuudha. Birrii dhibba lamaan kan guyyaa akka wal kenninuun sustainability waan fakkeenya fuuldura rabbii uummata gabbayee hojjete waan akka malee faayidaa qabaati jechuudha. Akka Abukaan reefu jedhuutti warsu sadeen keessa namni dubra barsiifatee no. Jaarsa ifoo dubartii summeeyaa namni reefu arte sunis akkasumani genne. Waan kanallee irraa guddoo barachuu mallee jechuudha. Namni dubreen inni qaba nullee dubrumaan nuraalee waliilee ni qalana tana fuunallee dubruma. Fula isiin itti challenge seentu takka malee consciously yoo an dhiirstaat yoo an abbaa taat yoo an sodda taat yoo adaada fareera taat akka malee laalachuu mallee jechuudha. Here today to celebrate with you the opening of LLA. We are proud of you that you have come this far with this organization. So thank you for inviting us. I want to share one pledge here today. I know you know more about this than me, but I really hope that LLA and also the other organizations here will come together and make a difference for the hostel students that we have around in Borena. As you know, these students are taken far away from their parents to pursue their education. You know this more than me. But last time in Christmas when we visited one of the hostels, you know, these girls, they are living far from their parents in one house. There is no door, first and foremost, there is no door in the house where they are sleeping. They were sleeping on the ground with no mattress directly. Imagine. And then there is no food. If they have, there is maybe some flour, this broccoli flour. There is no salt, there is no oil, nothing. As a woman, there is no soap, there is no sanitary material, nothing. Now we have assisted this hostel for a few years with some small support. When we came, half of the mattress were gone, because there is also a boys' hostel, and the boys also, there is the same. So they shared a few mattresses they have with the boys. There is no cooking utensil, nothing. So I think, you know, we have to come together as organizations, as individuals, and to create something for these students. I don't have the number of how many hostels we have in Borena, but really we have to do something. We should start this Meskeram or this New Year when the schools open to do what is in our power to change something. Because if you see how the kids are living with their parents, that I think is better than when they move here. So what is the suffering? What is the cost they have to pay to pursue their education? And then also in the end, the quality of education will not take them from here to the next step. Because if you look 1 year back, how many of the students we have been supporting have passed 12th grade? It's like zero. So how can we change this? Can we come together? Can we align our work? Can we share the responsibilities, both as individuals and organizations? And I'm very hopeful that since we now have LLA, created by Borena women themselves, who know this maybe more than others, you will have the power to show, to lead, take a lead in this, and to be a role model for all of us to do something about this situation. So that's my wish today. Warri tokko eegi dubartii jajjabduun dudduub jiraatu warri sun jajjaban. Yoo dubartii dudduub jajjabduun dudduub hin jiraan warri sun hin jiru. Nummoo dubartii jajjabduu qabna. Waan jajjabduu nu gabbaate akka kiyyaanii konfidensii guddaa qaba. Waan dura pirojektii duraan dubbatanii illee sun dhaga'ee jira. Ani kagaafas illee tokkolla keessatti argame kan ifi keessatti hin argamne dabboon natti himtee naan utaalee dhufe. Ani already
waan dubartiin ta'e aboo dubartiin ta'e ni jira anna yuun jiru dhuga sanin jedhe dubartii jajjabdu qabaanne dubartiin dur jajjabdu warri jajjabaatu dubartii jajjabdu dudduub jiru nu jajjabdu nama abelu jajjabaa yoo dha ada boranallee keessatti dubartii jajjabdu dudduub wala jajjabdu dudduub yoo jajjabaallee kanaaf amma ijoolleen tulla kaate yoo isiin gadi dhufu waan isiin gadi dhuftan tootaalii agar kiyyaatti isiin jajjabeen akka karee dubbatanii suniiniti isiin jajjabeessitee fiixaan baaftee waan guddaa argin jedhee yaada agar kiyyaatti tanaafi nu akka danteen waan warri gadi dhuftan waliin ejjinee wal qabannee waliin deemnee nuyyuu namichi hummaa namna namu dhuunfaatii waliin hojjechuu fi qophii jira jechuudha. Deep gratitude that I stand before you today, not only as a doctor, but as daughter of a pastoralist heritage. My journey is a living proof of what happens when a girl from remote communities given the gift of education. In pastoralist communities, education is too often seen as a privilege, but education is as below is a basic right. Schools are very far away, girls are married very young, and many leave classrooms to have cousins, to face weather, and to get married. But I stand here to say clearly, education is not a luxury, but it's a lifeline, especially for girls. Education changes everything. When a girl learns, child marriage declines significantly. When child marriage declines significantly, maternal and infant mortality drops. Economic opportunity grows in more than all. Hope is born not only for the girl, but for her family as well as for the entire community. I want to say I'm not the exception, but I'm the evidence of what happens when a girl from a pastoralist background is supported to dream, to learn, and to lead. Today we launched this association not just to talk about empowerment, but to create pathways through school, through mentorship and community support, so that no girl is left behind. Let us remember, building a classroom is as powerful as building a clinic. In training, teachers can save many lives as training a doctor. I want to say to every girl here as well as to every girl back home, your background is your strength and your dreams are valid and your future is very powerful. And to every leader, professionals, supporters, NGOs as well as government officials here, I want to say let us be the generation that leaves no community behind, no girl forgotten, no dream unrealized. Because as you have seen, when one girl is educated, an entire nation arises. And in addition to this, one has as a one value, we need to focus more on quality than quantity. Dr. Jira, pastoralist doctors forums kan jedhamu achi keessatti almost garbi baantaa doktaroonni achi keessa jiran kan Boorana garuu doktariin dura lamqoof you can see like quality rather than so we need to focus on quality more than quantity. We need to have more doctors, we need to have more engineers, we need to have more lawyers. More than anyone, we need to have a sense of ownership. This is for the ladies that are present here. Yaru discussion in Asirat Kodamu, Namni Kupra, Asirat Yarkasi Dupato. Garu, this is for the Garisatla. So we need to take ownership. Nikanamu, we need to take our girls to dream big. Tell Tumurun one good damity. We need to take Jole Kena, one Parvana Kutau and Itima Buddhisu Kabana. Dr. Ecofamity scientist down and down, biology down and down. So, Itima Buddhisu Kabana to Parvana. Last but not least, I want this is saying in English. A fool learns from his own mistake, but a wise man learns from others' mistakes. So, organization in group but Sudamo collective Sufi Malifi Kufani Mali Pelari Sajetu Peru Kabnati Barbara Garatuma. Dubartoota barsiisa bullaa deeggaruudhaaf rakkoo isaanii keessattuu barnoota wal qabatee humneessuudhaaf dhaabbanni Elellee jedhamu
dhaabbachuudhaan yeroo har'aa ifatti laawunchi gochuu wal qabatee gammachuu natti dhaga'ama anis ibsuu barbaada. Keessattuu adeemsisa keessatti waan tokko odeeffannoo argachaa ture hordofaas ture koreen akkasumas waldaan miseensi waldaa dhaabbate illee waa baay'ee keessa darbatanii as geettanii wanni abdii nama kutachiisaa kasila sadarkaa kan akkasiin dhaqqaban godhaallee hedduutu ture. Haa ta'uutii jabaatanii wal qabatanii gurmiin teessanarra bu'aa akkasii argamsiisuu isiitiin anis baay'ee jajjabaadhaa waan guddaadha jechuu barbaada. Kana taasisuudhaan akkuma barreeffam dhiyaatellee keessatti kahee abbuun qaanfalleen warri ittaanulleen kaasan dhaabbatee akkasii keessattuu hawaasa waa hundaan duubattaaf carraa barnoota qofaa miti ikoonomiin siyaasan waa hundaan duubattaaf gargaaru keessatti dhaabbanni akkasii baay'ee barbaachisaadha. Dhaabbanni keessattuu lookaal ta'e ka dhalattoota hawaasuma keessa ba'anii dhaabbatee ijaaramu sastiinabilitiin isaallee yoo ilaallu muuxannoowwan jiran keessa kan arguu dandeenyu kanuma jechuudha. Yoo reefu silaa dhaabbata akka gaayoo siifaa kaasanii dubbatan sababiin dhaabbileen kun reeziliyeent ta'anii hardhallee hawaasa keenya deeggaruu danda'aniif tokko hawaasa dhalattoota ijoollee hawaasa achi keessa ba'anii waan gurmaa'aniif akkasitti waan ijaaramaniif rakkoo hawaasni sirriitti gad fageenyaan waan beekaniif waan abdii nama kutachiisa irta akka reeziliyeent ta'anii hardhallee jiraachuu danda'anii dhaabbata akka ililleellee dhalchiisuudhaaf yookaan uumuudhaaf tattaaffiin isaan godhaa jiran guddaadha jechuudha. Kanaaf elellee wanni addisi godhaa ijoollee dhalattoota rakkoo kan keessa darban muuxannoo qaban kanaan durallee deeggaraa bakka chaalenjii jirullee sirriitti beekan ijoollee akkasiirraa uumamuun isaa akka reefu abbokkaan jedhe abdii namatti uuma jechuudha. Hagardaattuu wanni abdii nama kutachiisaa wanni nama dhaabaa hedduu ture kan cufirraan taakkitanii horii egeree dhaloota dhufuu laatanii dhaabbachuun keessa waan guddaadha. Jabaadha jechuu barbaada. Gambiraatiin akkuma waliigalaatti yoo ilaallu hawaasa horsiisee bulaa waa hundaan duubatti hafan. Amma waa'ee dubartii keessatti fuunni dubbachaa jirra malee akka waliigalaatti illee ilaallu barnoota illee naa ta'uuti siyaasa illee diinagdee illee akkuma reefus lakaas baay'ee duubatti hafnaa jechuudha. Keessumattuu ta barnoota amma barnoota dubartoota humneessuudhaaf jennu kanaa yoo wal qabsiif caalmatti ammoo baay'ee gadaanadha jechuudha. An akka mootummaa naannoo Oromiyaatti sooshaal sektarii keessatti hojjedha. Dhimmi barnoota, dhimmi fayyaa, dhimmi hawaasummaa dhiibbaa dubartoota irratti ga'u dhiyeennadhaan akka qaama mootummaa deeggaruutti naannoo horsiisee bulaatti rakkoon kun baay'ee guddaadha jechuudha. Hin bal'ata. Barnoota fudhanne dubartuu qofaa miti akkuma waliigalaattu persentii 75 enroolmentiin keenya. Kan naannoo akka waliigalaatti olaanu 95 naannoo sun gahee jira. Kenni ijoolleen carraa namni carraa barnoota argachuu qabu dhiirallee dabalate jechuudha. Persentii dhibbentaa 75 gadi jirra jechuudha. Kan fuunee dubartiitu deebisnaan immoo sun dhiigartaa jechuudha lakkoofsisan. Kanaaf wanni hojjechuu nurraa eeggamu fulaan nu jirru biyyirraa baay'ee fagoo. Hawaasi tokko akka hawaasatti dorgoma ta'uu qaba. Hawaasa keessatti ammoo elementiin yookaan giruupiin akka dubartii haa jennuuti, dargaggoo haa jennuuti cimanii jabaatanii dorgoma ta'uu qabanii jechuudha. Dorgomuudhaaf akkuma beeknu hundi keenya namni carraa barnoota argachuu qaba. Addunyaa kanatti har'a namni garaagartummaan biyyoota guddataniif biyyoota hin guddanne hawaasa dammaqeef hin dammaqne jennee gargar baasnee wanni nuti lakkoof dorgomummaa humna dorgomummaa isaaniiti. Hawaasi tokko dorgomuudhaaf barnootaan hidhachuu qaba jechuudha. Keessattuu dubartoonni barnootaan teknooloojiin cimsuun hawaasa waliigalaallee dorgoma taasisuu keessatti hammayyaa taasisuu keessatti gaheen inni qabu guddaadha jechuudha. Kanaaf jalqabumirraati kaayyoon dhaabbanni kun dhaabbateef hawaasa keenya keessattuu dubartoota dorgoma taasisuuf carraawwan argaman hundatti accessible gochuudhaaf humneessuudhaaf ka gargaaru waan ta'eef an uummata keenyaaf hundi keenyaaf abdiidha jedhee ilaala. Kanaan wal qabatee carraa namni jiru chaalenjiin jirullee carraan jiru maalidha waan jedhu bal'inaan barreeffamallee keessatti ka'ee jira.
ammoo carraatu natti mul'ata jechuudha. Wanni kanaan dura akka hawaasatti akka dhaabbilee adda addaa gurmeessuudhaaf yaallee kofni jiraachuu danda'a. Sun cufarra kan nu sodaachisu osoo hin ta'in dhaabbati kun ammoo muuxannoo warra kufirraati. Maal barannee jabaannaa warra ammoo rizaleen ta'ee agarsiisaa jiru maal irraa barannaa jedhee duratti deemuudhaaf akka abdii guddaatti natti mul'ata. Kanaaf yeroo kanatti dhaabbanni elellee hawaasa kennaaf abdii ta'ee dhalachuun isaa mul'achuun isaa biyyaafillee koomunitii keenya qofaa miti biyyaafillee gumaacha guddina diinagdee guddina dorgomummaa hawaasa akka biyyaatti finnullee keessatti gahee guddaa qabaa jedhee kaasuu barbaada. Gama biraatiin dhaabbati kun itti fufsiisuudhaaf wanni gurguddoo reefu ka'ee jira. Dhugumaa fandii adda addaa barbaachisa. Deeggarsa adda addaa barbaachisa. Anillee wanni asirratti cimsee kaasuu barbaadu akkuma reefu abbuqqaalleen namootaan biraallee kaasan bu'uura hawaasa qabaachuu qaba dhaabbati kun. Yeroo adda addaatti gumii gaayootti illee yeroo adda addaa yeroo tokko kanaan dura labsamee ture. Ijoollee horsiisee bulaa dubartoota barsiisuudhaaf manii ejju cuftii maatiin cuftii waan kontribuut gochuu qaban wanni akkasiillee labsiin akkasii kan labsamte illee ni jirti jechuudha. Namni ammoo guldeemee hordofee waan kan gochuu irratti dhaabbata akkas cimaallee waan hin qabneef wanni kun yeroo yerootti citaa bu'aa dhuftee bu'aa guddaallee waan barbaadameef finne ammallee wanni irratti fokus gochuu qabnu xiyyeeffachuu qabnu dhimmoota akkasii dhaabbati kun sustainable ta'uu kan danda'u. Uummata keessa olee bulee rakkoo hawaasa hiikuu kan danda'u hawaasi kiyyi jedhee of fudhate jechuudha. Kanaaf gad buusuun uummatatti gad buusuun mootummaatti siiquun dhaabbilee paartineerii ta'an hundatti waliin dhiyeenyaan hojjechuun lubbuu dhaabbata kanaa tursuu qofaa miti abdii uummata kennaa kan jabeessu waan ta'eef waan kana gad buusuun baay'ee barbaachisaadha. Wanni isin jalqabdan baay'ee gaariidha. Dhaabbata adda addaa kan mootummaa bira dhaqqabdanii jirtanii paartineerii NGO hedduu bira deemtanii jirtanii garuu deemanii deebii qofaa miti haqa dhumaatti waan kana inni ijoollee caala hawaasi ammoo kiyyi jedhee fudhachuu qaba. Hawaasa biraan abbootiin gadaa otoo silaas jiraatte baay'ee rakkatu. Beebii yaamtanii mijaachuu fi dhabuu danda'a. Waltajjii kanaan booda carraa akkasii uumamu keessatti elliitiin jaaroleen biyyaa dargaggoonni keessatti bal'inaan hirmaatanii waan kana akkamitti gad dhaabnee hawaasa keessatti bu'uurri isaa hawaasa ta'uu danda'a. Yoo hawaasi qaruuf gargaara qaamii biraa dhufee nama deeggaraa jechuudha. Kanaaf maddii fundraising keenya jalqaba hawaasummaa keenya nuuma ta'uu qaba jechuudha. Narraa kaasee maatii kiirraa kaasee tokkoon keenya narraa kaasee nurraa jalqabuu qaba. Yoo abbaan iyyate ollaallee birmataa jedhama waan ta'eef nu gam kennan komitmentii qabnu argisiisuu qabnaa jechuudha. Kan jedhee ani dhaabbati kun ganaa yayyabamaa jira akka maan hojii an hoogganuutti wantoota barbaachisan deeskitooppii tokko piriinterii wajjiidhaan guutuu isaa yeroo gabaabaa dhuunfaan ammoo waan danda'uun akkaatuma hojimaata dhaabbati kun diriirsutti jaayyotaati waggaattotaati gumaachinarraa eegamu gochuudhaaf qophaa'ummaa qabaachuu fi kaasuu barbaada ulfaadha. Nam haraarraallee tu'a kadhatu nam dhiiraarraa nam dubaraatti kennuu itti wayya akka biyyaatti jechuudha. Maaliif waan feetaan taate ilmu keetiin kun waan akka qabdu. Tanaaf amma ijoollee dubara tanaatti amma gara korraapshinillee tola addunyaa kan keessaa illee guddoo ijoollee dubaraa waan kanaan guddoo inni matan. Guddinni ammoo akka carraallee akka aadaallee taatee ijoolleen dubaraa nam dur hin deemtu. Ammoo isin yooyyuu nam dur deemuuf haata ammoo yoo martifattee kolaasiin ittiin baatu nuyi cufti hin deemu. Kanaaf waan kan arguun guddoo itti gammadee jira. Saambir jirra jechuuf illee gala. Ammoo wanni ani guddoo san gaafachuu fedhuu fi isaanillee gorsuu fedha akka tokkootti dirijjitii kana yookaan NGO kana maaliif bantan? Maaliif jalqabdan? Maqaa ijoollee dubaraatiin waa kadhachuu moo ijoollee dubaraatiif kadhachuu?
maaliif yooyyuu maqaa ijoollee dubraatiin waa kadhachuu fi jalqabdan taate wanneen kun galuun deemtu. Yoo ammoo ijoollee dubraatiif kadhachuuf jettan ijoollee dubraa qarqaaruuf jettanii yooyyuu jalqabdan taate hin milkooftan jedhee yaada. Kanaaf NGO'n guddoo karaa lamaattiin banamtu. Tokko namni waan ofiitiif jedhe maqaa uummataa illee taate illee wa jalqabu. Amma isaan waan suni akkasiin akka jalqabne isaan kadhata. Maaliif intarestii of keessaa qabdan yooyyuu waan keessa isan gube ijoolleen dubraa isin ammoo waan ofii keessa beekaa akka ijoollee dubraatti waan isan keessa baatan ijoolleen dhiiraan beene jira. Isan ammaan tana wanni ani waan isan jalqabdanii fi rakkoo isan durii keessa baatanii argitanii jettanii yoo jalqabdan taate hin milkooftan. Ammoo uummata godhanii waan ittiin kadhatan yoo jettanii yoo jalqabdan taate wanni sun taa'u waan taasiseef kan ofirraa eegaa jira. Akka dhufaanneetti waan gara edukeeshinii kanaallee dhufee duriillee laayyuu nan gargaarre. Kanaaf isaanillee waan isaan durii argitanillee ijoollee isaanillee kaaftanii yoo ittiin deemtan taate guddoo arguun waan kan arguune guddoo na gammachiifte. Artificially barbaaddi, patience barbaaddi, discipline barbaaddi wanni kuudhani. Namni dhiiraa fi namni dubaraa wanni isin gargaree jirtuun guddoon namni dhiiraa raasaallee buluu danda'a, farsoollee dhuguu danda'a. Maaliif guddoo fulaa namni wal taasa'u fulaa akkana tamtaan waan taateef suniif jettaan isaanillee farsoo dhugaa jechuu hin jiru ammoo fulaan namni deemu maal jechuuf seenuu qabdan jechuudha. Maaliif waan akkana kanaan tolchuu fi fulaan namni itti argamu seenuu qabdan. Fulaa seenan yoo lagattan taane akka dubaraatti jechuu isaan itti jechuudha. Kanaaf fulaa seenuu qabdan cufa seenaa. Kanaaf isan ammoo waan isan jalqabdanii fi responsibility guddooti isanirra jiru. Maaliif ijoollee dubaraa ammaan duubaatti dhuftuutti isan arga. You are the pioneers ammaan pioneerii ta'uun ammoo responsibility guddoo qabdu. Yoo isan jiddanii warri haalillee ammaan duubaatti jaatu jechuudha. Kanaaf waan kan guddoo keessa ilaala example ta'a namni dhufuu fi maali akka beekta warri haalillee isan duraatti ijoolleen dubraalleen tuulleen mooraalii argatu mooraalii ta'a jechuu biyya yoo isan jiddanarra mooraalii kaan dhabdii kaatu jechuudha duraanaallee dhufte jechuudha sootaan akka malee ofirraa eegaa jechuu jira jabaadhaa isan waliin jirra galatooma. Kama warri arga fagoo fi warri dhiyoo televezyiinii bakka nagaan dhuftanii akkuma amma abbeelemaan jedhee ammoo gadi eegii jaafi namni arra wal arge yeroo itti wanti hedduu inni waan hedduu waan gurguddoo jalqabne xiqqoo iftuu deebi'uu jira elellee lafa akkasiin tani ta'anii abdii qabnaanillee namni waan danda'uun gargaaree utubuu fi waadaa galaa akka dhuunfaatti namni as jirullee cufaa waadaa galadee yaada yoo yaada ka'ee fi deebi'ee elelleen kaayyoon isiin dhaabatteef waan guddoo. In beekna nuti dubartii obboleettii teennaa dubartii haadhaa dubartiin utubaa manaati dubartii utubaa biyyaati kanaafuu gaheen dubartiin sooshaal ikoonomikaal poolitiks keessa qabdu gaheen isiin guddoo jechuudha. Kanaafuu kaayyoon ammaa timaatii keeriyaan elillee dhaabbatee fileen education empowerment if waan nagaa faayidaan kan keessatti hojii fuulduraatiif kaayeffatanii hojjetan keessatti deeggarsi gam cufaaniyyuu taasifamuu qaba jechuudha. Kun jechuun akkuma jalqaba reefu jedhanii abbootiin jette ka'umsi gardi biyya otoo hin taane asuma baluu keessa. Nu amma nadheen teennallee tagaa miseensummaa kanaati namni hedduun ammaa tana itti dabalamaa jedhee yaada namni dhiirallee
So namni danda'u haa mindaan gargaaruu danda'u mindaa isaatiin amma ta'e. Haala kuma jedhanii inni ijoon adda addaa inni ijoon amma as ka'ee jirtan qofaan itti siifaa fi gaayooniti. Inni ijoo hedduu jira. Gara mootummaatti illee propozaala adda addaa qoraniitiin deeggarsa. Ammoo ka'umsi yoo keessatti jabaatanii jedhanii cimanii ba'uu waan danda'anii fi namni as jiru namni as jirurraa aansaa jechuudha miseensa. So nuun cufaa waan dandeenyu bira dhaabbanne mindaa isaatiin gargaaru mindaa isaatiin nagaadillee ni jira inni ijoon dhibiilee ni jirti warri amma taphataa warra kaasiifaa warra paartinerii jarmanaa ni jira gaafaallee ni jirti hadhibiilee jechuudha proposal qoraa akka deeggarsa godhaniitiin organizationii tun cimtee dura baatu dulleen miteennan waan dandeenyuun personally isan birjirra egaa akka kallattii akka amree fedhanii gara warra haala gabbu'anii asoo rakkoon jiraatellee sochoosaniitiin waan danda'an fundraise godhaniitiin itti deemuun barbaachisaa jedhee yaada qaama adda addaa mokoree adda addaa dhaabanii akkaataa itti fandii raayis goonuu danda'an aansullee biyyeessanii akka itti deemtan jedheetiin dhaama gam keenya naannoo humnaa fi qabeenyaan waan dandeenyuuf gargaaruu fi qophii jechuudha. Kan dhaama galatooma. Yoo dadhabu bira deemnaa malee marroo namni baluu ni qaamate marroo isinaan gargaare kun gargaariniif intina irratti yaada keessa jennee jedhee qaba. Ofii keenya mataa keenya irratti hundeeffannee jalqabnee waan dandeenye waan uummata amma uummata biraan keenya akka dandeettii keenya jechuudha. Yoo afurii dhibii mataa keenya keessa jennee jijjiiree gashu waan mala asiyaa keenya mala akka dandeenye garuu uummatni keenya hojjechuuf waan dandeenye uummata keenya ga'u jalqabnee akka reewwachi yaadi ta'ee hin jedhu dhaabbataan ta'e kubsiisu tokko bisullee tokko fa'i sanumaa fayyadamuun gaarii eegamu jecha yoo dabarsinee yoo tisinellee numa edellee kan miseensumellee kan tokko fagara ati gaafatamullee ni yoo kireeffatanii namni hundumatti dhufee harka dhaanetti yaa akkas man kan immoo namni keessatti miseensellee kaasiratu miseensellee yoo waan kan sirriidha kaayoo qabasuun hiikee galmi keetti shakkii qaba. Harka wanti tirmaatitti gooftaan illee guyyaa dhibeenii hojjechaa jirra. Ergaan isa nuu kennitaa erga guddaadhaan illee yaadni kanarra qabnullee yaaduu jechaadha. Kaan immoo waan asireetu nu kenname yaadii guddaa yookaan malee akka nu taanitti waliin namaa dhufan jirtu. Socho'uu barbaachisa jechuudha. Mul'atu seenuu barbaachisa. Qaama hirkifuu deemuu barbaachisa. Keessattuu wanni akka inni dhiyoo kun waan akka malee wanni barbaachisa. Itu jangan tidak biasa orang mesti orang itu ni asyik jangan sahaja orang gawa kerja kami. Orang kata misalnya akmal ini kerja aja ni pun gara-gara bujang kepala tu lagi waktu ni. Orang itu orang kepala bujang tu jerani halat itu tak kisi tu jerani tu. Yo cocoy, yo pulasnya nuat disini. Orang kan masih tu pada tenti agar tenti tu. Kuni pun apa ni? Obsavi datapi berbat. Yo obsilam yo datapi impe mereka sudah bekerja. Karena luar kadang terjadi kena yang kerana aku boleh pujiannya di sana lorinya polisi jalan mana, luar itu orang kawan tu. Luar ini berada pada negara negara esite, ada negara negara berdoa. Motu masih negara negara itu wajib itu negara negara. Ini juga terpaksa negara negara itu sebut negara negara. Jadi sih itu target itu sudah sudah David sih, cuma kita betul. Karena lu China itu terkapalnya, namun juga ada berbana itu. Dan juga ada toko apa jadi jual beli umat ini tidak. Orang kita ini bukan. Akhirnya menjadi kumar salba. Orang itu jual beli tadi menjadi. Namun mungkin apa orang yang akhirnya buat bukan menjadi kata. Orang apa orang yang menjadi kita mah ada iwan dan desa mutesani. Nabi tu kabul jadi orang sulit desa. Sulit mencari orang bukan. Ini jual beli berapa. Orang beri cinta berapa kita makan. Oskai ada jatuh orang kabul jadi. Orang mana yang jadi susu. Orang itu maritan lambi berat berbira ada. Wanita sih kantor pada tak khas ke jerkam itu. Ijualnya sebenarnya macam kerja khasnya kisi
barbar malee masukee rakkoo jiru akkisii firaashi malee masukee rakkoo jiru akkisii waan nyaatti qabdu karaa sun yeroo bineensi nyaate namni nama balleessullee bineensi guurate masukee isa yaa'uu jiru nam ka'e nagami tasii beeku jiru kanaaf yoo tunu dhagaamte hin jette hojjettu dubbii yookaan dabboo yookaan xiyyaati yoo ta'u walii galleetiin kaanee hojjanni jenne dura fudhadha wayaa dhufatanii yoo hayaatan taacha'u yoo dabboon namaa daawwattutti akka xiyyaan daawwattutti aga nuwammalee wani jennu nu edda taate wani kun isatti dhagaamne yoo isatti dhagaamtaan nu hordofa nu gaafadha yoo nu ceene isatti nu jala uwwaadha erga san nu dabarsachuu fayyaa fudhanne nullee gamfeenna waan nurra eegamin baana wanni kun waan keenya cufa galatooma erga